السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا فجالتمتوني هردفتوني برسيسا روماب الحمد لله أنا نجاكوت نجاين كي خنجال الله هن كبجادا بكجرت مرت نجاو دعوتهم كي فيديو أراك نكسرتي آبي ستوريجي جيجا إبتة كفري إسنيف كنون اسم برسيس إجا دعوتهم كي يا ستوريجي جيجا إبتة كفري أرجعون وان قلالي تيم تيجودا سورة في فيديو كيسن هنگا بربادنيو تيجا شيطان اسم جلا إنجو تيجودا ستوريجي إبتة كو وان قلالي متوان تيفو سالبمات ستوريجي إبتة كارجع تيجون waan baay'ee tokko isin fayyadudha jechuudha. Egaa akkuma beekamu jechuudha jawwaala xixiqqaan kun jechuudha. Jawwaala amma xixiqqaan kun dafeet istooreejiin isaadhaa guute jechuudha. Suuraalee garagaraadhaa, viidiyooleen garagaraadhaa hoggaa itti baay'ate jechuudha. Akkasuma wanti garagaraadhaa hoggaa irratti argame jechuudha. Alaaxuluma guute jechuudha. Appilikeeshinii garagaraadhaa isiniif daawuloodiin godhuu akkasuma isin jalaa tacanaannaqee gosa isin wallaasha jechuudha isin galee. Waan garagaraadhaa irraa haqifaa isiniin jedha jechuudha. Guuta jedheeti isineesha jechuudha. Amma kanaaf furmaata aappiin kun jechuudha. Kanaaf furmaata addaatii, furmaata ajaa'ibaati, carraa ajaa'ibaati itti fayyadamaadhaan isiniin jedha jechuudha. Suuraa keessanii fi viidiyoo keessan achirra galfattanii waan tokkollee isin jalaa hin ta'u, isin jalaa illee hin badu, yoo jawwaala keessan isin jalaa caballee, yoo bishaan isin jalaa seenillee, yoo isin jalaa hattuun hattallee, yaani suuraa san salphumatti deebitanii argachuu dandeessan jechuudha. Kana jechuun carraa ajaa'ibaati jechuudha. Egaa amma gamanuma haala itti fayyadama aappiitti isin dabarsa. Hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaan turaan hordofaan isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskiraayibii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilikii godhaadha achi booda ool jettan irra kayyadhaadha. Video keenya nan baay'ee dargee kan rafaa deemu laayik godhaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Video baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gamanuma nan gahu barumsaan dabarsaa hanga xumura video kiyyatti obsaan afaan turaan hordofaan isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa daawuloodii godhatan yookiin bakka irraa gadi buufattan diskiripshin boksii viidiyoo malaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a. Diskiripshin boksii jechuun warroota hin beekneef as kilik gootanii jechuudha. Asirratti liinkii argattu liinkii irratti kilik gootanii. Hayyee daawwattootaan kiyyaa achi booda haala kanaan weebsaayitii kanarra isin fidaa asirra gadanii buutu. Asirra gad deemtaniituma jechuudha. Asirratti kanoo daawulood kan jira daawulood irratti kilik gootu. Achi booda laaxul haala kanaan pilaastoorii keessa isin fidee jechuudha. Asirratti akkuma argaa jirtan geegaa 100 firii isiniif kenna jechuudha dhiifama. Hayyee daawwattootaan kiyyaa nama gad buufadhee waan qabuuf buusuun irraa hin eegamu isin buufattan jechuudha. Yeroo buufattan ofirratti kilikii gootanii achi booda haala kanaan isiniif fida jechuudha. Amma wanti gochuu qabdan jechuudha. Isin immoo imeelii keessan irratti banuu qabdan jechuudha. Sign in with Google account kan waan irratti kilik gootu. Google keessan irratti banuu isiniif wayya waan ta'eef achi booda haala kanaan imeelii keessan hunda isiniif fida. Imeelii keessan tokko irratti dhootanii jechuudha. Yaani booddeef illee akka yoo jawwaalli keessan isin jalaa hatame, yoo jawwaalli keessan isin jalaa cabee yookiin bishaan isin jalaa seene akka argatan jechuudha. Achi booda asirratti allow access to all photo kan rakkoon qabu allow gootanis skip yoo gootan illee rakkoon qabu jechuudha. Okay. Amma skip ma gootanii baatan as keessa. Okay. Egaa daawwattootaan kiyyaa kana akkuma asirratti argaa jirtan aappiin kun nuuf banamee jira. Yeroo haala kanaan nuuf baname. Hayyee daawwattootaan kiyyaa amma haalli suuraa keessanii fi viidiyoo keessan asirra galfatu dandeessan jechuudha. Aappii kanarratti galfatu barbaadan haalli itti galfachuu dandeessan jechuudha. Asirratti fakkii pilaas kanarratti kilikni gootu. Achi booda asirratti kunoo upload file kan jedhu irratti fakkii pilaas kanarratti kilik gootu. Achi booda haala kanaan suuraalee bilbila keessaa qabdanii fi ammallee viidiyoolee bilbila keessaa qabdan isiniif fida jechuudha. Amma isin kan itti haajottan qofa kan isin barbaachisu qofa irra deemtaniitiif filattanii haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan filattanii achi booda asolitti aad kan jettu ni jirti. Viidiyoos haa ta'u suuraas haa ta'u rakkoon qabu walitti qaqqabdanii jechuudha. Aadii kilik gootan achi booda haala kanaan asitti galfama jechuudha suurichii fi viidiyoon isin irratti dhooftan sun jechuudha isin gala.
Egaa kan akkuma asirratti argaa suuraan asirratti lama godhe sun jechuudha. Yaaliidhaaf jechuudha isin agarsiisuuf jecha kan asirra galee jira jechuudha. Amma suuraan kun jawwaalli kun yoo na jalaa cabees yoo bishaan neeraa seenes yoo hattuu na jalaa hattees yaani jawwaalli kii kun waan fedhillee yoo ta'e jechuudha. Jawwaala biroodhaa yoon bite salphumatti suuraa as keessa jiru san imeelii san fayyadamuudhaan aappii kana keessaa argachuu ni danda'a jechuudha. Aappii san pilaastoorii keessaa buuftan imeelii san irratti yoo bantan alaatuun argattu jechuudha. Isin galee kanaafuu kun waan hedduudhaaf isin fayyada jechuudha. Suuraa keessan keessa kaayyachuudhaaf jabeeffachuudhaaf isin gargaara akkasuma jawwaalli keessan yeroo isin jalaa guute isin jalaa cinaan dhaqee asitti waan isin barbaachisu asitti galfatanii itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha yeroo barbaadan. Isin galee kanaafuu aappii ajaa'ibaati hundinni keessanuu haalaan nama isinitti agarsiiseen buufadhaatii itti fayyadamaadhaan isin jaa. Egaa daawwattoota kiyyaa isin galee jettan abdii qaba barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa karraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaroota sabiskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dandeessanidha. Akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaatu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birootti nagalta deebinutti waan hordoftaniif galatooma.